Ameerikaan yeroo dippiloomaasiin Niikular dadhabaa jirutti Iraan irratti tarkaanfii waraanaa fudhachuuf doorsisaa haaromsiteem. Akeekkachiisni kun kan kenname Iraanii fi Raashaa shaakala humna galaana Oomaan keessatti gaggeessu erga labsanii sa'aatii muraasa keessatti. Raashaan tarkaanfii waraanaa Iraan irratti fudhatamu kamiyyuu balaa hamaa akka fidu akeekkachiisuun Ameerikaan abiddaan taphachuu dhiisuu qabdi jetteetti. Ergaan kunis Ameerikaa biratti aarii guddaa uumeram. Mariin marsaa lammataa kallattiin Jenevaatti gaggeeffamaa ture boqonnaa tokko malee erga xumuramee booda ministeerri pireesii White House Caroline Leavitt akka jettetti Teheraan pireezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp walii galtee irra ga'uun baay'ee ogummaa ta'a jette. Aga ammaatti dhimmoota hedduu irratti dhiiraan waliin adda addummaa guddaan akka jiru simteetti. Tiraamp kanaan dura dooniiwwan xiyyaara fe'umsaa lamaa fi loltoota kumaatamaan lakkaa'aman gara galoo galaanaatti bobbaasuun miidiyaa hawaasaa irratti dubbii isaanii daran ammeessaniiru. Iraan waliigaltee kana yoo didde Waashingten buufata galaana Hindii odola Chaagos keessatti argamu fayyadamuu akka dandeessuuf haleellaa balaa guddaa qabuun Iraan irraa dhufuu malu dhaabsisuuf akka dandeessisus akeekkachiisaniiru. Dorsisni haaromfame kun kan dhufe marii kallattiin Oomaan keessatti gaggeeffameef itti aansuun Siwiizerlaand keessatti gaggeeffameen booda ministeerri dhimma alaa Iraan Abbaas Argaachii gamni lachuu waliigaltee ta'uu danda'uuf qajeelfama irratti waliigalaniiru jedhanis itti aanaan pireezidaantii Ameerikaa JD Vance Teheraan ammallee sarara diimaa Waashingten hunda hin fudhanne jechuun mormaniiru. Ameerikaan Iraan badhaadhina yuuraaneemii dachee ishee irratti misoome akka dhaabduuf marii babal'isuun sagantaa misaayilaa ishee irratti akka uwwistu gaafachaa jirti. Iraan sagantaa Niikularaa ishee nagaa ta'uu cimsitee kan dubbattu yoo ta'u qoqqobbii irraa bilisa ta'uuf daangaa oomisha yuuraaneemii qofa irratti akka mari'attu himteetti. Badhaadhina yuuraaneemii zeeroo gochuu fi marii meeshaa waraanaa misaayila ishee irratti taasifamu gonkumaa fudhachuu diddeetti. Dippiloomaasiin itti fufee jiraatus ejjennoo waraanaa daran cimaa dhufeera. Gareen haleellaa doonii fe'umsaa USS Abrahaam Lincoln qarqara galaana Iraan irraa tilmaaman kiiloomeetira 700 fagaatee akka argamu suuraa saatalaayitii irraa argame ni mul'isa. Doonii fe'umsaa lammaffaan gara naannichaa qaqqabeera. Daalonni Ameerikaa walakkeessa baatii sadaasaa keessa humna guutuu bobbaasuun hojiirra ooluu akka qabu himaniiru. Iraan gama ishee shaakala waraanaa Raashaa dabalachuun Strait of Hormuz keessatti qopheessiteetti. Iraan kanaan dura daandii bishaanii kana cufuun yoo haleellaan irra ga'e buufataalee Ameerikaa akka rukuttu doorsisaa turte. Riir Admiiraal Hasan Masdooluun akka jedhanitti shaakalli kun ergaa nagaa fi michoomaa dabarsuudhaaf kan akeekedha jechuun tarkaanfii waraanaa gama tokko fudhatamu duubatti deebisuu fi nageenya galaanaa eeguuf godhamaa akka jiru himaniiru. Gama biraatiin ammoo ministeerri dhimma alaa Raashaa Sergey Lavrov haleellaa haaraan Ameerikaan Iraan irratti raawwattu kamiyyuu bu'aa hamaa akka fidu akeekkachiisaniiru. Miidiyaalee Saawudii waliin haasawa kan taasisan ministeerichi haleellaan kanaan dura dhaabbilee Niikularaa Iraan irratti raawwatame balaa guddaa taatee Niikularaa akka fide ibsuun wallabdeen kamiyyuu hariiroo Iraanii fi ollaa ishee Arabaa gidduutti fooyya'aa jiru akka miidhus akeekkachiisaniiru. Kana jechuun biyyoonni Arabaa Ameerikaaf dirree waraanaa akka hin ayyamne jala sararuun hubachiisaniiru. Eenyullee dhiphinni akka dabalu hin barbaadu kan jedhan ministeerri dhimma alaa Raashaa Sergey Lavrov sochiin Ameerikaa kun abiddaan taphachuu akka ta'etti ilaalla jechuun ibse. Wallabdeen dabalaa dhufe kun Oomaan, Kwaataar fi Saawud Arabiyaa dabalatee biyyoota galoo galaanaa sodaachisaa kan jiru yoo ta'u isaanis callisanii akka dubbiin hin hammaanneef hojjechaa jiru. Gama biraatiin ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Maarko Ruubiyoo numa baatii kanaa Israa'el daawwachuun muummicha ministeeraa Beniyaamin Netanyaahuu waliin mari'achuuf beellamni qabamuun dhagahame. Ajandaa kanarratti dhimmi Iraan olaantummaa argata jedhamee eegama. Miidiyaaleen Israa'el akka gabaasanitti Waashingten haleellaa sirna misaayila baalaastikii Iraan irratti raawwatamu raggaasisuu akka dandeessisuuf qophiin taasifamaa jiraachuu saaxilaniiru. Yeroo marii Jenevaa gabaabbachuu fi waraanni Ameerikaa saffisaa walitti qabamuu isaatiin boqonnaa dippiloomaasii irratti shakkii guddaa uumeera. Guyyoota muraasa dhufan keessatti hundi keenya oduu rifachiisaa dhaga'uu dandeenya. Ammaaf dippiloomaasiin lubbuun hafus doonii waraanaa shaakala waraanaa fi akeekkachiisan marfameera.